Yesus Kristos kaleessa har'as hanga bara baraatti isuma. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8. Sardas Kristos isuma injijjiiramu nogon kuma barumsa adda ta'een irraafamina jecha yeeyyotaatiin sossobamina. Sardas Kristos isuma injijjiiramu nogon kuma barumsa adda ta'een irraafamina jecha yeeyyotaatiin sossobamina. Baay'een ni ka'u harmasiidha jecha sobaan uffataniidha roodicha. Namoota hedduu ni dogongorsu hafuura shakkiitti facaasu. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Sardas Kristos isuma injijjiiramu nogon kuma barumsa adda ta'een irraafamina jecha yeeyyotaatiin sossobamina. Kun asiin jira Kristos jechuuni raajotni daraa dhugaa dabsanii gooftaa jedhu hidhii isaaniitini waaqummaa Yesus ganee lapheen isaanii. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Sardas Kristos isuma injijjiiramu nogon kuma barumsa adda ta'een irraafamina jecha yeeyyotaatiin sossobamina. Mallattoo gurguddaa dinqiis hojjetu kaayya bineensichaaf bitamuu dhaabbatu. Sobattee firoomuu dhugaarraa maqanii akka fedha isaaniitti wangeela hiikanii. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Hin simaatina barumsa ormaa Yesus Kristos yommuu isuma. Sardas Kristos isuma injijjiiramu nogon kuma barumsa adda ta'een irraafamina jecha yeeyyotaatiin sossobamina.
Jalin sodurate Lubni sahin genye jalbulti sate Obsenni gate dandi jal gabate Gonfo bada fama moticha durate Insimatina varum saurma Jesus Christos yomo isuma Insimatina varum saurma Jesus Christos yomo isuma Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Yerusalemite Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Biyya sheharate Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Yerusalemite Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Biyya sheharate Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Yerusalemite Namni jabate Ammadumate Gammachun gada Biyya sheharate